Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Har'as qophii tokkoon isiniif qabadhee jechuudha waa'ee online business irratti jechuudha. Namoonni hedduun keessaan nagaafachaa jirtanii online business kan recharge irratti hin godhamne nuuf baasii hojjechaa jirtanii jechuudha. Kanaaf sanarra dhaabbannee isiniif baafne jechuudha. Kana inni kun paid work jedhama jechuudha. Linkii isaa description jalaa isiniif kaa'aa, akkasumas telegramii channel kan koo irratti isiniif kaa'aa achirratti argachuu dandeessu. Inni kun jechuudha recharging godhamu jechuudha. Wanti gootan viidiyoo ilaaluudhaanis ta'e wantoota akka geemiidhaanis bifoota wantoota garaagaraa jechuudha kan keessatti godhamuutu jira jechuudha. Kanaaf isa kana kunooti hojjechuu qabdan jedheen abdadhaa jechuudha. Kanaaf inni kunis akkaataa ittiin kaffalu hunda tokkoon isiniif ibsaa jechuudha. Jalqabamee amma galmee akka itti galmooftan yeroo seentan linkii sana yeroo tuqxan asitti isin fidaa registration kan jedhu kana yeroo takka cuqaastu jechuudha. Erga registrationii cuqaastanii jechuudha asirratti isiniif fidaa jechuudha. Maal isiniif fidaa? Saniin booda emailii keessan asirratti ni guuttattu. Erga hunda isaa xumurtanii akkanatti isin galchaa jechuudha. Gabaabumatti maqaa keessan ni barreessitu. Maqaa keessanii fi hanga maqaa kaakayyuu isin gaafata jechuudha. Yeroo jalqabsitan ani kanan galmaa'eef ta'e waan ta'eef naaf jechuudha gamanatti. Erga maqaa keessanii fi hunda barreessanii booda asirratti fida skip gootanii keessa dabartu jechuudha. Kunooti bifa kanaan nu fida jechuudha. Akkaataa ittiin hojjetan hunda isaa baruudhaaf jechuudha. Jalqaba erga galmee kana xumurree galmeewwan hafan tokkoon isaanii kan ittiin sirreessinu jira jechuudha. Fakkeenyaaf kana verify email kan jedhu kana cuqaasne yeroo takka. Verify email kan yeroo cuqaasne verify godhuu qabna jechuudha. Email keenya akka asirratti hojjetuuf jechuudha. Kanaaf send activation link kan jedhu kana cuqaasne yeroo takka yeroo tuqne jechuudha. Gama Gmail keenyaatiin nu fidaa jechuudha. Gmail keenya seennee ilaalla. Gmail keenya keessatti jechuudha. Activate akka nuuf ta'u jechuudha. Inni kun inviting kun jechuudha. Nuuf fidaa jechuudha. Kunooti akkuma argitan paiding keenya asirratti paid working keenya nuuf fidee jira. Isa kana verify godhuu qabna jechuudha. Hojii eegalchiisuudhaaf jechuudha. Wanti hundi on ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu isa kana yeroo takka cuqaasnaa kunooti verify godhuu keenya asirratti nuuf fidaa. Isa verify your account jedhu kana cuqaasna yeroo takka. Verify kana erga cuqaasnee Chrome kan jedhu kana tuqna. Ergasii paid keessa nu galchaa jechuudha. Paid work nu galchaa jechuudha. Kanaaf paid work kana jechuudha gabaabumatti application isaas argachuu dandeessu. Play Store keessa jira jechuudha. Play Store keessa buufachuu dandeessu. Yookaanis description jala isiniif hin kaa'aa kan gaafatan taate jechuudha. Paid work kan jedhu kana yeroo takka cuqaasnaa fi ergasii verify nuuf ta'ee jira jechuudha asirratti kunuuti. Kanaaf asitti irraa deebinaa jechuudha. Erga irraa deebinee wantoota tokko kan sirreeffamuu qaban hunda isaa sirreessuu qabna jechuudha. Akkasumas add basic information about yourself kan jedhu kana seennaa yeroo takka. Ergasii contact detail kan jedhu kana cuqaasne yeroo takka. Erga tuqne jechuudha akkuma argitan iddoo kanatti jechuudha. Extension number kan jedhu kana yeroo takka cuqaasne Itoophiyaa kan jedhu keessa laallee jechuudha. Yookaan asirratti search kan irratti Itoophiyaa goonee barreessina. Ergasii irratti tuqna jechuudha. Ergasii irraa deebinee Itoophiyaa irra guunnee yeroo kana asitti immoo lakkoofsa bilbilaa keenya asirratti guunnaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenya asirratti guunnee jechuudha. Ergasii asirratti 9 jennee eegallee barreessinaa. Ergasii save goonaa jechuudha. Save nuuf ta'ee jira jechuudha. Kanaaf karaawwan kanaan xumurraa jechuudha. Wantoota as keessatti ilaalaman hunda isaanii jechuudha. Inni biraa jechuudha wantoota hojjetamuu qaban jechuudha. Maal akka hojjennu kan ilaalluudha jechuudha. Yeroo kana erga kana xumurree withdrawing keenya you have reached 0% of payments sold 1% yoo xiqqaate jechuudha. Fakkeenyaaf parsantaa yookaan doolaarii takka yoo geenye akkaataa ittiin nu garsiisuu qaba jechuudha. Wantoota guutamuu qabu kun fakkeenyaaf asitti doolaarii kana yoo kan cuqaasne ta'e wantoonni hojjetamuu qaban kana kunooti geemii taphachuudhaanis ta'e akkasumas fill out survey watching video keessatti watching video kana keessatti si hojjetan bareedaadha. Kun Fiverr kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Watching video keenya kun jechuudha sakandii 30 hanga sakandii 60 keessa turuu barbaada jechuudha. Yeroo kana nuuf kennaa jechuudha doolaarii keenya. Kanaaf asirratti Fiverr kana cuqaasnee yeroo kana ilaallaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan ilaaltanii hojjettu wanti hafu jechuudha. Asirratti kun wanti hafu biilingii keenyas akkasumas asii ilaaluu dandeenya. Biilingii irra wantoota hojjennee irraa jechuudha asirratti nuuf fida. Akkasuma kun asirratti wantoota guutamuu qabu payment method
maallaqa karaa ittiin baafannuun keessaa meetodii as keessatti barreessan karaa baankiitiin baafachuu dandeenya jechuudha. Baankiiwwan biyya keessaatiinis jechuudha. Akkuma YouTube irratti jechuudha. Add a payment method guunutti jechuudha. Kanaaf asirratti +0 tuqne doolaarii takka barbaada. Akkuma jenne you need to earn at least $1 to add. Asirratti guutuudhaaf jechuudha doolaarii takka hojjechuu qabdanii yoo xiqqaate jedha jechuudha. Isa kana asirratti earn godhuu qabdanii jechuudha. Kanaaf you have not earn funds jedha jechuudha. Fandii hin qabu waan ta'eef amma hojiirra eegalchiisaa jirra yookaan galmee isin garsiisaa jirra waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana jechuudha ammas maallaqa kana withdraw gochuudhaaf jechuudha yoo xiqqaate doolaarii 10 gahuu qabdan jechuudha. Doolaarii 10 yoo geessan ni argattu jechuudha. Akkasumas wantoota asii gadi kana yoo argatan viidiyoo irraa maal akka argattan akkasumas geemii irraa USDT hagamta akka argattan asitti analytics isaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf karaa kanaan baasuu dandeessan jechuudha, hojjechuu dandeessan. Namoonni kunooti recharge godhuun alatti hojjechuu barbaadan jechuudha. Earningii kanatti waastanii wantoota kana guyyaa guyyaadhaan jechuudha seentanii keessatti hojjechuus ta'e wantoota garaagaraas keessaa argachuu dandeessu. Keessatti watching viidiyoon salphaadha akkasumas play geemiinis salphaadha jechuudha. Karaawwan kanaan hojjettanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf jechuudha qophiin keenya kanarraa akkana fakkaata jechuudha. Akkamitti akka withdrawal godhamuu fi akkasumas akkamitti akka maallaqa add payment keenya itti guuttachuu dandeenyu isinitti argisiisaa jechuudha. Add payment kan isinitti argisiisan jechuudha. Isa asii gadi kan jechuudha doolaarii takkarra yeroo geenye jechuudha. Earning amount keenya haga ammaa 0 dha jechuudha. Galmeedhaaf isin argisiisu jirra jechuudha. Kanaaf viidiyoo itti aanu irratti wantoota kanaan wal qabatan hunda isaa isiniif qopheessa jedheen abdaddaa jechuudha. Kanaaf yaada yoo qabaattan yookaan koomentii yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Koomentii keessa irra dhaabbannee jechuudha waan godhamuu qabus waliin goona jechuudha. Kanaaf qophiin keenya kanarraa kan fakkaata jechuudha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan viidiyoo kanatti aanu hunda argachuudhaaf subscribe godhaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanu irratti hanga wal arginutti nagayaan naaf tura.